Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Abduu Emmituuf viidiyoo har'a kana keessatti akkaataa TikTok akkaawuntiin keenya nu jalaan hatamanitti sirreessinu kan isinitti agarsiisu ta'a. Namoonni chaanaala kootiif haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaala kootii akka taatan gamanumaan isin yaadachiisa. Jalqaba irratti gara aappii keessanii deemuudhaan TikTokii keessan ni bantu. Erga bifa kanaan isinii dhufee gara gadiitti bu'uudhaan iddoo profile jettu san irra tuquudhaan gara option itti aanutti dabartu jechuudha. Itti aansitanii gara gubbaatti ol ba'uudhaan sararoota sadiin san tuquudhaan gara itti aanutti dabartu. Ammas gara gadiitti bu'uudhaan iddoo setting and privacy jedhu san irra tuquudhaan gara option itti aanutti dabartu. Erga bifa kanaan isinii fidee isin gadi bu'uudhaan security iddoo jedhu san irra tuquun gara fuula itti aanutti dabartu. Akkuma argitan 2-step verification off ta'ee argamee jira. Isin 2-step verification kana gara onitti yoo jijjiirtan TikTok accounting keessan isin jala hatamuu hin danda'u. 2-step verification iddoo jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraatti adeemtu. Erga bifa kanaan garanatti dhuftanii optioniiwwan sadiitu isiniif mul'ata. Innis lakkoofsa bilbilaa Gmail fi passwordidha. Isin yeroo baay'ee kan banuu qabdan lakkoofsa bilbilaatii fi Gmailidha. Passwordii yoo itti dhiistanis rakkoo hin qabu. Gmail fi lakkoofsa bilbilaa garuu irratti right godhachuudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ergasii booda gara gadiitti bu'uudhaan iddoo turn on jedhu san tuquudhaan keessaa baatu jechuudha. Akkuma argitan kana 2-step verification duraan off ta'e amma onitti jijjiiramee jira. Haala kanaan TikTokiin keessan akka isin jalaan hatamne gochuu dandeettu. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan namoota biraatii fi hiriyoottan keessan biraa akka ga'u taasisaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti guyyoottan gaarii isiniif haa ta'u. Nagayaatti.